Video kana keessatti akkaataa ittiin chaarjii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf akka itti fayyadamtan yookaan bilbilli keessan chaarjiin isaa al tokko yeroo guuttan yeroo dheeraadhaaf akka itti fayyadamtan kan isin taasisu fiicharoota ajaa'ibaa yookaan wantoota isin itti fayyadamuu qabdan isin gochuu qabdan guyyaa irraa guyyatti wantoota afur qabadhee isiniif dhufee jira. Wantoota afran kanneen yoo guutumaan guututti kan hordoftanii fi hojii irra kan hojjetan ta'e bilbila keessan irratti jechuudha. Bilbilli keessan yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu dandeessanii bilbilli keessan umrii baay'eedhaaf itti fayyadamuu dandeessan. Kuwa baay'een keessan asirratti argaa jirtan dhaggeeffata goggoo bilbilli kun Samsung G2 dha. Baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Waggoota 10 hadhaati kan bitee jechuudha. Yeroo jalqaba Samsung gara gabayaatti bilbila kana qabatee dhufuudhu kan bitee jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan dhagaan isaallee kan yeroo san wajjin dhufedha. Hanga ammaatti itti fayyadamaa jira. Amma immoo garuu hedduu tokko dadhabee jira. Sababni hanga hadhaatti bilbilli kun dhagaan isaa quality isaa eeggateetiin ture. Wanta an ofii irraa itti fayyadamee fi akkanumallee namoonni itti fayyadamanii akka irraa fayyadaman kan gochuu barbaadu keessaa wantoota afur video kana keessatti ni ilaalla. Yeroo dheeraadhaaf baatirii bilbila keessanii tursiisuudhaaf bara dheeraadhaaf bilbilli keessan baatiriin bilbila keessanii akka itti fufiinsaan itti fayyadamtan gochuudhaaf wantoota anam isinitti himu afran kanneen hojii irra oolchuu qabdan. Gaafiin kun gaafii namoota baay'eeti waan ta'eef video kana qabadhee isiniif dhufee warroonni karaa foddaa YouTube'tiin karaa social media adda addaatiin na daawwachaa jirtan videoon kun namoota baay'ee ni tajaajila waan ta'eef share godha akkanumallee video kana yoo jaalattan like godha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marab. Bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa video kana keessatti baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf tursiisuudhaaf wantoota gochuu qabdanii fi dirqama guyyaa guyyaa irratti raawwachuu qabdan afur isiniif qabadhee jira. Wantoota kanneen afran hojii irra yoo kan oolchitan ta'e baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf tursiisuu dandeessanii kalaqa irra darbitanii quality'n bilbila keessanii yookaan immoo dhaggeeffata kan koo yeroo hundayyuu akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture bilbila tokko quality'n isaa wantoota lamaan jechuudha kan madaalamuu danda'u. Wantoota lamaan keessaa tokko kaameraa bilbilaati, lammaffaan immoo baatirii bilbilaati. Wantoota kanneen lamaan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isiniif ibsaa ture. Har'a immoo dhaggeeffata kan koo qabadhee kan isiniif dhufe akkaataa ittiin tursiisuu dandeessanidha. Hanga dhumatti yoo nafaana turtan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudha. Gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Gara barnootichaatti. Baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf tursiisuudhaaf yookaan immoo quality'dhaan yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf wanti isin gochuu qabdan ulaagaa chaarjii ittiin gootan beekuudha. Ulaagaan chaarjii ittiin gootan yeroo baay'ee namoonni yeroo chaarjii gootan fakkeenyaaf chaarjeroota akkanaatti fayyadamtanii kana qofa osoo hin taane chaarjeroonni akkanaallee jirani. Chaarjeroota kanneenitti yeroo fayyadamtan ulaagaa ittiin chaarjii gootantu jira. Ulaagaa kanneen beekuun dirqama keessan. Ulaagaan kun baatirii bilbila keessan irratti argitan yoo ta'e bilbila kamiiyyuu yeroo bittan waa'ee baatirii bilbila keessanii of eeggannoo isin gochuu qabdanii fi akkanumallee dugda duuba baatirii bilbila keessaniitti baatiriin kun bara baay'ee waan tajaajileef sirriitti isinitti mul'atuuf malee asirratti barraa'ee jira jechuudha. Kana jechuun baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraa tursiisuudhaaf wanta isin gochuu qabdan asirratti isiniif barraa'ee jira. Baatirii oriijinaala kamiiyyuu irratti high copy yoo hin ta'in irratti barraa'ee jira. Kana jechuun adeemsa asirratti ibsame kanaan itti fayyadamaatii chaarjii godhaa isiniin jedha. Kanas beekuu qabdan jechuudha. Namoonni baay'een yeroo isiniif ibsuudha jechuudha dhaggeeffatan tokko akka laayyootti ilaaluu dandeessanii baatirii bilbila keessanii ulaagaa isaatiin chaarjii gochuun dirqama. Fakkeenyaaf baatiriin bilbila keessanii jalqaba irratti chaarjii gochuu kan qabdan yeroo jalqabaa yeroo bittan sa'aatii 4 chaarjii irra turuu qaba. Bilbila haarawaa warroonni bittan sa'aatii 4f chaarjii irra turuu qaba jechuudha. Baatiriin bilbila keessanii fuulillee ta'uu danda'a hanga fedhe haa ta'u. Sababni isaas baatiriin bilbila keessanii sun bilbila isa wajjin hangam akka ture as keessa jechuudha. Hangam akka ture yeroo baay'ee bilbila haarawaa yeroo bittan ashagameeti kan dhufu baatiriin kun as keessa taa'a. As keessa yeroo taa'u jechuudha dhaggeeffatan koo lafa qorraa lafa baay'ee keessa jiraachuu danda'a. Sababni isaas bilbilli kunillee osoo hin gurguramiin bara dheeraadhaaf turuu danda'a. Kana kakaasuudhaaf jecha dhaggeeffatan koo overcharge gochuu qabda yeroo jalqabaa jechuudha. Yeroo jalqabaati overcharge gochuu kan qabda. Sababni isaas seeliiwwan baatirii kana keessatti jiran seeliin isa as keessatti argamu kun kaka'uu qaba. Sirriitti kaka'uu qaba bara dheeraa akka isin tajaajiluuf. So kanaaf jalqaba irratti chaarjii yeroo sa'aatii 4f chaarjii gochuu qabdan. Egaa ergasii booda itti fayyadama isaa steepii anama isinitti himu kanaan itti fayyadamaadha. Tokkoffaa baatiriin bilbila keessanii yeroo hir'atetti parsantii 20 irra yeroo ga'e chaarjii godha. Parsantii 20 fi 15 ka irraa kaasee hanga parsantii 20 gidduu kana keessa yeroo ga'e chaarjii gootan. Ergasii immoo chaarjiin yeroo itti dhaabuu qabdan yeroo baay'ee namoonni baay'ee wantoonni isin dogongortan parsantii 100 hanga guututti namoonni chaarjii irraan kaasan. Parsantii 100 guute jechuun dhaggeeffatan koo egaa as keessatti taqaxaxaa yookaan immoo wanta ibidda uumuu danda'u lithium iron kan jedhamutu jira as keessatti jechuudha. Baatirii kana keessatti lithium ironiin kun
As keessatti o'a uumuudhaan bilbilli keessan baatiriin bilbila keessanii sun yeroo dheeraadhaaf akka turu taasisaa jechuudha. Kanaaf yeroo over charge godhe parsantii sanii ol amma fakkeenya parsantii 100 irra gahee jettanii biti garuu 100 irra jiru 85 irra jira. Garuu maal godhaa jirtanii yeroo hundayyuu lose godhaa jirtan jechuudha baatirii bilbila keessanii lose godhaa jirtanii jechuudha. As keessatti wantoota argaman kanneen lose godhaa jirtan yookaan ajjeesaa jirtan parsantiidhaan seeliidhaan ajjeesa seeliiwwan as keessatti argamantu jiranii seeliiwwan kunniin kaka'aniiti kan baatiriin bilbila keessanii akka gaariitti akka isiniif hojjetu kan godhan baatirii kana keessa seeliiwwan argaman kanneen baay'eetu jira seeliiwwan kanneen keessa ajjeesaa deemtanii ergasii immoo baatiriin bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf osoo ittiin fayyadamin hojiidhaan ala ta'a. Yeroo hundayyuu chaarjii yeroo gootan parsantii 15 fi hanga 20 gidduu yeroo inni gahe chaarjii godha. Akkanumallee parsantii 85 irra yeroo gahe immoo chaarjii irraa fuudha. Yeroo raftanitti immoo chaarjiin keessan akka parsantii 85 ol akka hin guunne akkaataa ittiin gochuu dandeessan sitingii isin sirreeffachuu barbaadan dandeessan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhee jira. Sitingii isin sirreeffachuudhaan chaarjiin keessan 85 irra yeroo gahe chaarjii gootanii biraas raftan wanta feetanillee yoo taatan jechuudha. Inni mtiyyuu akka chaarjii hin goone ni dhaaba parsantii 85 irratti jechuudha. Sitingii isin qofa sirreeffatanii sitingii isin isinitti agarsiisee jira irraa fayyadamaadha. Egaa baay'een keessan bakki itti dogongortan ammoo bakka nama isinitti himuudhaaf deemu kanarratti baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadama jettanii yoo yaaddan wanti isin gochuu qabdan yeroo baay'ee namoonni baay'een parsantii 70 yookaan 50 yeroo irra gahee ammaan booda chaarjii argachuu hin danda'u jedhanii bilbila isaanii chaarjii irra kaayan ergasii immoo parsantii 100 deemamas parsantii 100 guutan kana jechuun seelii bilbila keessanii ajjeesaa deemtan parsantii yeroo hundayyuu innumtiyyuu isin bilbila smartphone jedhaman kunniin yeroo isin chaarjiitti gootan illee isinitti himanii yeroo isin itti irraa buqqisuu qabdan illee isinitti himan argitan yoo ta'e jechuudha. Sitingiiwwan kanneen yoo sirreeffattan chaarjii yeroo hundayyuu parsantii 20 gad parsantii 15 hanga 20 gidduutti chaarjii godha. Keessattuu parsantiin 20 filatamaadha. Parsantii 20 irratti yeroo hir'atee gahe chaarjii gootanii parsantii 85 irra yeroo gahe immoo chaarjii irraa fuutan. Kana jechuun baatirii bilbila keessanii kwaalitiidhaan akka hojjetu gootanii jirtan. Parsantii 100 guutee jechuun dhaggeeffatan koo yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamtan jechuu miti. Warshaan kamiyyuu yeroo oomishu parsantii 20 hanga 85 gidduutti fayyadamaadha kan isin jiran. As gidduutti fayyadamaadha jechuun parsantii 20 yeroo irra gahe chaarjii gootan parsantii 85 irra yeroo gahe chaarjii irra kaastan. Asiniif galee jedhee yaada parsantii hedduu kana keessatti chaarjii gochuun seelii baatirii bilbila keessatti argamu ajjeesaa deemtanii ajjeesaa yeroo deemtan immoo guyyaa irraa guyyaatti baatiriin bilbila keessanii hir'achaa itti fayyadamni isaa hir'achaa deema. Kanarraa of eeggadhaadha. Inni biraa immoo lammaffaa irratti itti fayyadama bilbila sirreessuudha. Asirratti namoonni baay'een kan dogongortan baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamu jettan itti fayyadama bilbila keessanii sirreessuun dirqama. Namoonni baay'een sa'aatii 24 sooshaal miidiyaa intarneetii qofa bantanii waayifii qofa waan argattaniif itti fayyadamtan bilbilli keessan ni ho'a. Duuba kanarratti kiisii yeroo kaattanii al tokko isinitti ho'a bara. Kana bira osoo hin dabarre bilbila keessan keessaa baatiriin baay'een isaanii smartphone hin ba'u yeroo ammaa kana akka kanneeniiti miti kanneen hin baane jiru achi keessatti ho'a uuma bilbila keessan irratti ho'a uuma aksesoriiwwan bilbila keessa jiran kanneen gala'oota inni jiranii isaanillee ho'anii side effect biraa uumuu danda'an bilbila keessan keessatti side effect biraa ibidda biraa kaasuu danda'anii so kanaaf bilbila keessan yeroo ho'e intarneetitti yeroo fayyadamtan bilbila keessan chaarjiin inni itti fayyadamu guddaadha. Yeroo intarneetitti fayyadamtan jechuudha. Keessattuu background irratti bilbiloota yookaan appilikeeshinoota hojjetan yookaan hin dhaabne ta'e. Kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhe jira waa'ee bilbila keessa baatirii bilbilaatti wal qabate. So isaanis access godha yoo ta'e. Isinis intarneetii keessan irra ooltan yoo ta'e bilbilli keessan baatirii lose godhaa dhufaa kanarra darbee immoo balaa hin taaneef illee isin saaxiluu danda'a. Of eeggannoodhaan itti fayyadamaadha. Itti fayyadamni isaa maal ta'uu qaba kan jedhu kanaan dura sa'aatii burteessitanii jechuudha. Sa'aatii 4f yookaan immoo sa'aatii 5f sa'aatii 6f illee sa'aatii isin bilbila keessan itti fayyadamnetti akka bilbilli keessan ofii isaatii of cufee boqonnaa akka fudhatu akka of godhu kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san ilaaluudhaan bilbila keessan sa'aatii muraasaaf itti fayyadamtanii sa'aatii isin itti fayyadamnetti immoo bilbilli keessan of cufee ergasii immoo boqonnaa fudhata. Boqonnaa booda immoo banachuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii itti fayyadamni bilbila keessanii bilbila yeroo baay'ee intarneet irratti yoo guddate sa'aatii 2 itti fayyadamaadha boqachiisaati itti deebi'a. Ergasii immoo yeroo hunda itti fayyadamta yoo ta'e inni biraa immoo of eeggannoo gochuu kan qabdan chaarjii irra keessanii bilbilatti fayyadaminaadha gonkumayyuu. Chaarjiin mataan isaayyuu yeroo chaarjii gootan dhaggeeffatan koo elektirikaadha kan keessa darbaa jiru. As keessa kan darbee gara bilbila keessanitti chaarjii godhaa kan jiru elektirika. Kana jechuun elektirika tokko gara bilbila keessanitti seenee jira. Isin immoo ho'a biraa uumaa jirtan intarneetatti fayyadamtanii namaaf inni bilbiltanii yeroo kanatti bilbilli keessan ho'a cimaa uuma. Sababni isaas asiin chaarjii godhaa jira. Asiin immoo ho'a biraa sistemni access godhaa jira. Ergasii immoo ho'a cimaa uuma. Ergasii immoo harka keessan irratti illee balaadhaaf isin saaxilu ni danda'a waan ta'eef of eeggannoodhaaf itti fayyadamaadha.
Sadaffaa fi namoonni baay'een kan ittiin fayyadamne immoo chaarjii bilbila keessaniif ta'u itti fayyadamaadha. Yeroo baay'ee chaarjii qofa argattaniif fakkeenyaaf bilbila kana inni kun kan teeknooti. Kan teeknoo kana bilbila teeknooti chaarjii teeknooti chaarjii Samsung irratti yeroo fayyadamtan dafee chaarjii godha. Inni kun jechuudha dafee chaarjii godha. Chaarjii kan godhuuf maalidhaa fi chaarjiin inni dabarsuu danda'u. Vooltiin inni dabarsuu danda'u kan sadarkaa teeknootiin bilbila teeknootiin oomishamedha. Kanaafiyyuu kan Samsung irratti oovarii ta'a jechuudha. Dafee chaarjii naaf godhatanii isa kanatti fayyadaminaadha. Kun baatirii bilbila keessanii ajjeesa. Sababni isaas sadarkaa bilbilli keessan yookaan immoo baatiriin bilbila keessanii chaarjii yeroo godhutti wanta fudhachuu qabu sadarkaa bilbila isaatiin kan oomishame. Fakkeenyaaf kan Samsungiidhaaf ta'u Samsungiidhaaf, kan Teeknoodhaaf ta'u Teeknoodhaan, Infinixiidhaaf kan ta'u Infinixiidhaaf, Hawaawiidhaaf kan ta'u Hawaawiidhaaf itti fayyadamtanii jechuudha. Kanaafiyyuu chaarjii bilbila keessaniillee bilbila keessanii filachuun murteessaadha. Kana jechuun dhaggeeffata kan yeroo baay'ee argitan yoo ta'e bilbila tokko tokkorra chaarjii yeroo filattan bilbila tokko tokkorra dafee guutaa tokko tokkorra dafee hin guutu. Sababni dafee guutuu fi tokko tokkorratti fakkeenyaaf bilbila kana Samsung irratti yoo fayyadamtan dafee guuta. Bilbiloota biraa irratti fakkeenyaaf kan akka Infinixity yoo fayyadaman immoo dafee hin guutu. Sababni isaas maalidhaas kwalitii yookaan immoo vooltiin inni dabarsu elektirika ittiin dabarsu gara bilbiloota kanneetti garagara kan Samsungiitiif kan Teeknoofillee kwalitii isaatiin madaalaweetii kennameefii jira. Ampiiriin as keessa jirullee kan elektirika dabarsu luuz of godheetiin hojjetu jechuudha. Innis sadarkaa ittiin dabarsuu qabu. Humna isaatii ol yoo ta'e tokkoffaa chaarjii keessanillee gubuu dandeessanii balaa hin taaneef of saaxiltanii baasii hin taaneef of saaxiltanii jechuudha. So kanaafiyyuu chaarjii bilbila keessaniitiif chaarjarri isin itti fayyadamtan filachuudha. Chaarjara bilbila saniif ta'uu qofa bilbila saniif fayyadamuudha. Kanas of eeggannoodhaan itti fayyadamaadha. Gatii qofa laaltanii dafee qofa chaarjii naaf godhatanii yaaddanii kwalitii hin taanetti yoo fayyadamtan baatiriin bilbila keessanii yerootti seeliin isaa du'aa deema. Yeroo dheeraadhaaf osoo ittiin fayyadamin balaa hin taaneef saaxilamtan irraa fayyadamaa. Afraffaa fi inni xumuraa immoo baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf faayilii bilbila keessanii irratti argamu sadarkaa isaa sirreessuudha. Fakkeenyaaf dhaggeeffata kan koo hanga GB 500 kan qaban faayiloota gurguddoo ta'an appilikeeshinoota gurguddoo ta'an kanneen akka geemiiwwan adda addaa bilbila keessan irraa yoo qabaatan geemiiwwan bilbila keessan irratti argaman kunniin yeroo itti fayyadamtan dhaggeeffata kan koo OA bilbila keessan irratti uuma. Yeroo kana chaarjar bilbili keessan ni OA baatiriin bilbila keessanii maal godhaa jira jechuudha. Humna ol natti fayyadamaa jirta waan ta'eef appilikeeshina kana yookaan faayila kana narratti hin fayyadaminii siin jechaadha. Kana beektee ati faayila san yookaan immoo faayilli fakkeenyaaf kompiitara irratti fayyadamtu yookaan laaptooppii irratti fayyadamtuu fi faayilli appilikeeshinaa kan bilbila irratti fayyadamtu tokko miti. Saayiziin isaa garagara meegaabaayinii inni qabatullee garagara kan bilbilaaf ta'u bilbilaaf ta'ee oomishame kan kompiitaraaf ta'u yookaan laaptooppiidhaaf ta'u immoo kompiitara saniif laaptooppii saniif kwalitii isaa eeggateetiin hojjetame. So kanaafiyyuu dhaggeeffata kan koo asirratti of eeggannoo gochuudhaan faayiloota itti fayyadamtanillee beekuun dirqama keessan bilbila tokko irratti aappii saayizii yookaan meegaabaaytii guddaa qabu tokko itti fayyadamtan aappiin sun bilbila keessan ni isa chaarjiin bilbila keessanii humna kiyyaa ol natti fayyadamaa jirtaa siin jedha ergasii immoo balaa hin taaneef saaxilamta waan ta'eef irraa of eeggadhaadha. Xumura irratti immoo dhaggeeffata kan koo tippiin ani isiniif kennu waa'ee baatirii bilbilaatiin wal qabate baatirii bilbilaa yeroo bittan yeroo kamiyyuu dhaggeeffata kan koo baatirii orijinaala ta'e bituudhaaf yaalaadha. Yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti manoota gurgurtaa adda addaa kan shooppiiwwan adda addaa kan bilbila irraa bitatan orijinaala bilbilaa wajjin dhufe keessaa baasanii itti fayyadamanii haayikooppiidha kan itti galchan baay'een keenya feekiidha ni beekna. So garuu hamma danda'ameen baatirii orijinaala ta'e asirratti kan biraandii qabuu fi kan beekamtii qabu fayyadamaadha. Bilbila keessan yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamtan. Baatiriin bilbila keessanii orijinaala yoo hin ta'in yookaan bilbila bittanii bilbila haaraa baatirii keessaa baasanii baatirii haayikooppii ta'e itti galchanii isa orijinaala immoo gatii guddiidhaan gurguratan waan ta'eef mana moobaayilaa keessatti baay'ee isaa kan argaa jirra. So kanaafiyyuu of eeggannoo akkasiillee godhaati baatirii orijinaala ta'e bilbila keessaniif bituu yaalaadha. Haayikooppiitti hin fayyadaminaadha. Haayikooppiin yeroo ammaa kana baay'atee jira. Irraa of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Egaa kanaan dura bal'inaan viidiyoowwan waa'ee baatirii bilbilaa keessanii yeroo dheeraadhaaf akkaataa ittiin tursiisuu dandeessan sitiingiiwwan sirreeffachuu qabdan akkanumallee appilikeeshinoota sirreeffachuu qabdan itti fayyadama appilikeeshinootaallee akkaataa ittiin sirreessuu dandeessan sitiingiiwwan bilbila keessan irratti argaman akkaataa ittiin sirreessuu dandeessan viidiyoo fuul isiniif hojjedhe jira viidiyoo san daawwachuudhaan irraa fayyadamaadha. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Egaa yaada yoo qabaatan qeeqas yoo qabaatan koomantii irratti yaada keessan naaf barreessaa. Yaadas gaafis yoo qabaatan jechuudha. Qeeqa keessanis achirra naa kaa'uu dandeessan. Viidiyoo kan koo asirratti xumuree jira. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan immoo subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.